hin dabarsin yoo dhageeffatte irraa barattam rabbiin haadhaa fi abbaa keenyatti tola itti oolu jedham nama tokkotum gama ergamaa rabbii deemee sallallahu alaihi wasallam akkas jedhe isaan gaafate haadhaa fi abbaan kiyya baay'ee dulloomanii jiran baay'ee dulloomuu irraa kan ka'e waan ani gaafa daa'imaa ta'e fincaanii fi xurii garagaraatiin badee ana miicaa qulqulleessaa turan sanam hardhaa immoo dabareedhaan an kan isaanii qulqulleessaa jira kanaafuu rahmataa fi tola gaafa ijoollummaa kiyya isaan naaf oolan sanam deebisuu danda'a jedhee gaafate ergamaan rabbis nageenyi fi rahmanni isaan irraa jiraatu akkas jechuun isaaf deebisan haadhaa fi abbaan kee bar fincaanii fi xurii garagaraa sirraa dhiqaa yaa rabbi naaf guddisi jecha rabbii isaanii siif kadhataa oolu ati garuu fincaanii fi xurii garagaraa isaan irraa dhiqaa yaa rabbi gahee rahmata godhii fi takka ammoo ajjeesi jecha irraa qulqulleessita akkamittiin wal qixa ta'uu danda'a odoo feete goote tola isaan siif oolan kafaluu hin dandeessu garuu hireen jannataa miila isaanii jala jiraachuu hin dagatin seeraan kunuunfadhu rabbii biratti mindaan isaa guddaadha jedhanii deebisaniif namni haadhaa fi abbaan kee lubbuun jiran ati carraa qabeessa waan taateef irraa fayyadami kunuunfadhu du'aayi irraa sassaabadhu akka ati yeroo daa'imaa turte sana maal nyaatte maal dhugde maal uffatte maal na jalaa taate jedhanii siif cinqaman sana atis isaaniif cinqami amaanaa rabbii sitti haa ta'u haadhaa fi abbaa kee waan addunyaa kana irra jiru kamiinuu hin madaalin yaa rabbi haadhaa fi abbaa keenya umrii nuuf dheeressi fayyaa nuuf kenni akkuma yeroo nuti ijoollee rahmata nuuf godhan sanam kan jiranii fi kan du'anii akiraa deemaniif illee rahmata kee godhiif kun mana gurbaa qaxaleetiin miseensa ta'uu hin dagatinam